Tikkocha dalli hedduun qaba. Ati jaalfa diloo fin kennita? Itti nurraa kenna jedhiini. Jaalfa diloo? Dhugaadhaan jaaladhee abbaa manaa kan koo godhachuu barbaannaa ammoo? Isaaf jedhee wanni ani hin goone hin jiru. Wannummaadhaan hin goone. Maarreen isoo jaartii koo fedhee lubbuu koon dabarsee kenna. Jaartii kiyyarra namni naa caalu jira? iPhone bitee barkalee gurguree. Ana nama iPhone biti iPhone baasee kalee baasee iPhone nu bituu miti nuti shamarran Oromoo gadaa amma jirru kana keessatti nama mindaaji'a tokko baasee tiini yookaan ammoo mindaaji'a lama baasee iPhone nu bituudhaaf niyyatu hin argine jechuudha. Ananga hanga ammaatitti nama meeqa jaaladhe jedhe nama tokko iPhone bitee siif erganaan jedhu hin argine because maal inni hin jirtu jaalalti jechuudha. Usuu mallaqa qabu. Kan garuu kabiroo ammoo kalee ofii baasee kennaaf jechuudha. ለፍቅር እኮ መስዋዕትነት ማከፈል አለበት። በአማርኛ ነው ግን ትንሽ አይከብድም አለፋት ለሞባይል ተብሎ አና አጀጀ ካሌ ከንከዮ ባስቴ ማን ከንፈየቱ ቦርዱን ቱሞሮ ሶሬት እንዱፍቴ ሲፈር ጉጭርቲ ጫን ማና ፈርጊ ገሜ ዱጋት በደሚ ገሜ ጉጭርቲ ሲሲ ጫን Sorettiin hin jirtu raftee jirti isaan sobanii haasa'uu dhiisan. Ilaal kun taarrafisee taanii waliin asirra ta'a. Bunallaa minal dhiira Oromoo. Hin beekti anchi. Raftee jirti jedha barsaatii raftee illee hin beekamu. Taarrafisee asirra ta'a. Kunuun ilaalu cheekkoodhu jira. Maal jedhe si fakkaate? Maalin cheek godhe faaffii koonoo si bira taa'aa jira ama kun silkiidha. Sheekamini birootitu maal jedhe beektan? Dhiirritu hin jedhe. Hanguma feete Monaaliizaa feete illee itti fuudhan jedhe xurii takka hin qabne. Bexaamitti rafte jetti. Kanatti jechuudha. Bareeddina kan yeroo sanallee itti fuudhan. Abadan jedhe dhiirri immoo lubbuun isaa tun garanaaf garana numa laaltee jedhe. Osoo tapha Monaaliizaa feete illee itti fuudhan. Bareeda feete osoo isinitti fuudhaniiti inuma biraa midhatte. Ani fuunaan as achi ilaalu. Solo a'uuzu billaahi. Ati faati ilaal hantuutuma mana kophaa keessa gadhiisan. Ati. Ani qofti. Salaam alaikum. Akkam jirti Sol? Fayyumaa biroo akkam? Goota koo. Akkam nagaa keessanii? Jirra nagaa akkam? Jaarsa Nasraati asumaan baradhaani. Abboo bannaa waan ofii waan argite oofaan olli natti ndee. Dhugaa? Hin beeknille. Iyyaa Nasraatiin na jaalate. Jammara obboleessi keenyallee. Jammara obboleessi keenyallee jechuun isheen natti mi'aani dhugaa isaa adda baafadha qaaqashte. Nasraa. Anis tirame kan isiin ooftuu miti. Ani waan kiyya yoo ani sitti mi amanuu qabda malee yoo waan isiin dubbattuu miti. Okay. Yaa. Ati faati immoo itti dabalti malee hin sobdu jedheeni. Sorry maal jetta waan ofii? Natti himaa deemaa isaa. Nasraan jenne? Subhanallah. Amma maal nama viidiyoo takkitti argitee bakka viidiyoo sana ishee wallaa kabbaadhu waan taane daasa'in. Inde. Maal jana seetanaan sanuu Solo akka kana qajeeltee teettee jantu jana si fakkaate girgiddaa kana harkaan qabate. Ballee dhafaate eenke jibda. Amma kun kijiballee miti dhima tarsaate kana kun kijibaa miti malee. Walitti nufti dhufteen jedhiin rafi jedheera. Deem rafi hanchi. Deem rafi tamiin ari'aara ta duraanii ari'aara. Sooretti nufte jedhanii barreessanii fi jennaan deem rafi yaa. Woy bay Oromoon tiftu koomentiitu jalaatu nillee bar silaa usoo tolte. Warri wal jaalate lamaan adda bahee kophaatti shintibeetiin dhaq. Waliin dhaqama. Suurettiin sin dhiistu naan jiran.
Na sodaachisuuf jiran. Sibicha Soreettiin sindistuu siyaasa aggattiin aanjoo jiran. Hin sobu isaanis ishiin garraamiidha naman tuqxu ishiin sobu isaan. Sodaatee. Bar dhiirti gaafa waa dubartii takka bara gaafa waa shaqalachuu barbaade maal jedha beektaa? Isiin nama addaati. Akkuma asliin kun haadha seenaa as kaayita biraati jana. Osoo rabbiin jaartii akkanaa naqqabuu baate. Ayyoo tana du'ee qalbii jira. Waa takka hin dubbattu. Waa takka minima ay bardim minima ay qoccum jedha. Solanii waa gaafadha. Keessa gubanna malee wanni nuti hin barrannee fi wanni nuti hin qoccaan hin jiru. Faafuu waa tokko nan gaafatin zimmi jedhi ishii amma zimmi jedhi ishii. No, Ay. gabaa keessatti yoo gaafiin gaafatin keessaan deebiin inni sii himu waan biraati. Asumatti Ati nasraa kee qabattee nasraa kee deemee haasofsiisi qashtii nasraa waaqati sii laatee artistii keenya indagana biyya alaatti si fudhatti qabadhu argatte ati. No, Nasraan obboleettiidha. Obboleettii hangafaati Nasraan. Waliigalleerraa naafisiin. Finneerra. Si hangafti isayyuu. Yaa obboleettii hangafaati. Si hangafti ilaalande. Inshaallah nu sadeenu nu afran keenyayyuu walirratti hangafti. Si hangafti. Yesus. Ani hin jenne ani keessaan qabu. Harka fudhatee jedhee yaa gahee Rabbi. addunyaate. Yaa Rabbi gootaan sun. Yaa Rabbi gootaan sun waraabamne naan jedha. Ani hin jenne ani maqaa ishee sinnoone. Soolaa hojii isaa ilaalame. Inshaallah namni galabaxamu dura si sool. Maalan godhe isa isheen narraa jammarti dhugaa waaqayyo. Yaa. Nan beekane hojii ishee. Akkas. Yaa sooloo keessi galabaxamtee arguura tiktookiin kun hundi galabaxamu wayye. Nasraan moo hin gooti gochuu barbaannaan hin gooti. Yaa qoosa jirra gaayis. Kinuu Akkasii akkamitti sarree fayyaa qabdan. Qoo arfaate jiddumaanuu ani akka kiyya. Jedhaa kaa geemii taphanna addee ta'e akka akkaataa. Jaarsa Nasraatiif jaarsa santee wali aansi. Ahaa lamaadii warra inshaallah tamalkaachi hin qabne giiftara hin qabne gara tokko gootanii akka barbaadan gootan. Eessa jira wanni akkasii? Anaafi haadha faate walii aansa yookiin anaaf sooliin hin jiru wanni akkana. Ashi. Faaffii warri faaffii biraa taaptaap godhaa warri haadha faatee biraa aandenyaa waan ta'aniif taaptaapiidhaan warreen keenya dursuu yaala oo dandeessan. Faamilii taaf godhaa yalla. Haadha faate jiddumaanuu ati dhirsoolii kee silaa ati waa Dhugaa dhirsa waaqa warri na bira Ati waa jirtanii dhirsa haadha qabdaa faatee miti. gadi hin ta'ina kun haadha amma isheen itti nu gattu laa. Ati waa dhirsa Faamilii qabdaa taaf godhaa miti. yalla. Ani hin qabu warre faamilii hin qabu ani warruma akkuma tasaa tasa garuu hin dhabu faamilii nama na jaalatu hin dhabu. Ijoolleen koo dhugaa waaqa. Maaltu ta'an Nama meeqa jira haadha faatee si bira? Ana bira nama 600tu jira. Shisma 600 way jira 630 jira. Wayya lubbuu. Kun asirree 600 jira garuu ilaala. Amma isheen itti Yalla, okay, okay. qaqqabdanii garuu kana bakka. Kan. Kan faaffillee Yalla okay taate. taaptaap godha. Haadha Yalla, faatee baay'ee si jaalladhaa si jetti kookee. Haadha faate jinniin illee jaalachuu jammareedha zamoota. Gooba zocha argitanii bira tartan akkasii bakka. Sooretti raftee ijoo sokkiteetti ilaalaa. Sool. Suuraa si ergaami amma. Solaan fuufuun akkami? Yalla okay bye. Fuuffuun jaartii kiyya fuuffuu. Yalla. Saniif akkami siin jedha nagaa isheeti. Fayyaa ishee abaaboo abbaa soddomaa jiru. Ishee soddomaa nuu kenna. Bomboliinoo hin qabdanii. Family dabiliidha okay. Ishitaaf godhaa buqqaannoo dhiisaa. Waan amma gaafii tokko fuufuu yoo gaafachuu barbaade sima gaafadhamoo isheedhuma gaafadha. Fuuffuun deebisiif hin deebistu. Ishiin anarraa kan hafe nama biraa faana naasuuf. Family Jechuun dabiliidha. baraan gaafii nan gaafadhu gaafii biyyoolessaati gaafuma like normaala malee waan badaa miti. Ayyee gaafadhu ishii. Yaa Rabbi keerii godhe. Fuufuu
ማሻአላህ በሬዳን ጀመረማ እና ማለት ነው ያው ማሞካሸት ኖርማል ነው ኤቲ ሶላን ዱጋ በሬዱማ ላይክ አሴታ በሬድ ዮብረ ተለለ ፈያን ምንማት ጥሩ ምቲ እና ሶላኒን አማ አካ ሀራት ጀመሩ ደሞ ነምኒ ዋን አቺ ሲዶርሲሳ ጅሩፍ ኢኒ ጃለለኬት ሞ አካ ሀራት ጀመሩ ደን ቱሬ አማሚቲ ቡቡልተኒ ኦነን ቃታ ቲማቲም ኦልጎቴ ማሱማ ሰው መውላር ኪኔሰን ቲማቲም ባንቴ ሰን ኦልጎቴ በሶ ወሊን ሐሰይን obboleessi keenya nama isa jaalatu baay'ee qaba fiqiriidhaan jechuun nama isa jaalatu yeroo jedhu anillee jaaladhaan jaalala akkasii osoo hin ta'in nama fiqiriidhaan jaalatu baay'ee qaba. Netti mee beekheetu man itti seene. Na dhageeffadhu na fiqqisiise. Ante maal si fiqqisiiste oduuma? Asal. Oduuma na fiqqisiiste waan biraatii miti. Baay'ee. Faamilii maa taaptaap hin goone silaa taap godhame. nama isa jaalatu baay'ee qaba sunniin akkuma jirutti normaala namni nama jaalachuun namaaf qaru garuu inni immoo fiqranyaa qaba beeta Sooretti la? no sooretti miti Lakki beeta amma Qoy sittaa meen immoo eenyuun fide ta'innu nama biraa fide ta'a asti sooretti miti eenyudha waamika soolaan qoy anaafisi waliigaluu jenne waliigalteerra ga'u jenneerra walitti dhiyaanneerra Okay, fufu inni akka jaalallee qabuun beekame. Naafiinni keessaan haasofni jira waan jiru hunda. Keessaan haasofni irraa miti haarannaa haasofni hin jenne osoo naasa'iin jaalallee kee ta'uu danda'a. Kalas naafiinni waliigallee jira waan hundaafuu. Okay, ati intala durbaata akka taatee nama jaalallee qaburratti akkamitti hin ta'a kun amma obboleettii teetii kana dhaan taateen. An akkasin jennee bar. Amantaan keenyi aga afurii eeyyama sii gale. Deebii qabdaa asirratti. Ay hin deebiftee baratti gaafii nan gaafanne. Amantaan keenya gameeqa hayyamaa? Afur. Maal jeesila? Obboleessi keenya like amantaa isaa kan hubee nurraan jijjiirate ta'e kama isaaniitu afur hayyame ta'e ayidoon beekuu hin dandeenye. Egaa amantaan keenya afur hayyama jedhee like isattu beeka waan ta'eef akkamitti afur si hayyame jechuun hin dandeenye. Gabaabumatti aansif deebisu. Hismaan. Amantaa eenyu dhiifti naa kenne wallaahi hin argine. Kaduraaniitiif kaamaa jiraa miree. Kaduraaniitii fi kaamaa jiraa miiwwanni hundi. Kaduraan dabartee. Okay, kaduraanii dabartee amma si waliin bichaa jiraa? Ayyoo. Si waliin bichaa jira eeshi si waliin bichaa jira. Inshaallah ka inni jaalatu miti warri isa jaalatu bichaan iyyuu fayyaa siin kennu. Laalteekuma akka nama ilaallee dabartaa bassansan. Yoo bifti kee akkana magaalli buna fakkaatu qishirri tun yoo inshaallah torbee tokko booda wayne soolaan kana yoo ati hin jedhin qarqii hin gachisiisin. Jadha. Noo sanii miti bar. Akkana sii godha achiini waddaalee min arfu waan doona yaa gabaam jedhe. Tolo nafkaniftaa qubaan na shaqala rasaa harkaan. Taabiin gootanii taab godhaamnota. Paaffii koo nama hubatti sii galee baay'ee fageessitee intala yaaddu. Baay'ee duubaanis fuulduraanis gaaffii ati dhiyeessituu fi ofiishee fuulduratti baatee nama ofirratti amanteedhaanii teessee dubbattudha sii galee karaatti ishee argattu tokko hin qabu. Jaalala kiyyaaf immoo aarsaa kaffalti. Aarsaa kaffalamuu qabu hunda kaffaltee kan ishee na godhachuu. Jettu kaa. Ababaa afur gaayis.
Kuno abbaan kun cirraashima isheetu kan ofiisi godhataa lakkaa. Faamilii abaaboo afur. waan barbaada namni waan barbaade shi jedhaan amma keessaan ishee doorsisaa turanii namni akkasi jedha namni akkasi ajjeesa inni akkasidha jedhaniin garuu nageenya ishiin sii galee nageenya ishiin eewu dhageesse soolanii fi ija ishii qofa amantii amma ishii. Giddumaanuu biyya tokko jiraattammoo biyya garagaraati. Biyyuma tokko dachii takkaadha. Suni bareedam. Suni maashaallah fayyaa ilma namaatiif illee fayyaa keetiif illee waan ijoollee afaan qabsiisuuf warra si jaallatullee afaan qabsiisuuf bareeda amma sun. Ani hasaaba qayyaree yoom gaafii iyyuu hin qabu. Qayyarus yooyya. Jechuun ana walallee yaada biraa qabaadhee osoo hin ta'in hin jiraami obboleettiin teennatun yoo akkana laalluun miskiina fakkaatti soolaan dammuu nama miidiyaati. Nama miidiyaa kana xiqqoo waan baay'eedhaan nama miidhuu danda'a namni miidiyaa. Like qalladuu danda'a kolfee nama wajjin taphachuu kana fa'aa waan danda'uuf adda inni kolfee nama wajjin taphatuun xiixsi jedhuu hin qabu mataan illee waan biraallee xiixsi jedhuu hin qabu. Koomentii gaggaarii Jeetii mokkaraa xiqqoodhis. No koomentii gaggaarii yoo sii barreessan amma koomentii babbareeda wayii yoo sii barreessan soolaan inni bichaan yoo siin jette obboleettiin teennata akkasii jala dhuftee. Jiranii barhuno. Baalaayee. Bareetiin sindistuu naan jaanii sinindhiisnu qoyis minaamin jiranii garuu an ilaalutti hin jiru akkuma akkatamittiin akkana ilaalu jira malee. Ahaa. Mannaate soolaan maana kee jibda rabbii jedhiiti. Ani takka nama wayita miidiyaa kanarratti illee waa araarsitullee wayita waa dubbattullee dhuguma jirtu lafa keetta. Hordoftoota baay'ee horatee waan dhugaa dubbattuuf maaliif amma asitti waan obboleettii keenya kanarratti maaf na sobde? Maaliif bakka takka jirra naan jetta? Jechuun obboleettii kiyya gaaffii ati gaggaafattu xinnoo sammuu ishee burjaajessuu danda'a sii galee. Yetilachaan giggiree of keessaa qabaa? Akka ati gaaffii ishee irraa qannastuufini akkanas jedhee kan akkuma mastaawwatiin kunoo ati faatee nu keessee janajjanti. Inshaallah. Argitee lubbu nu keessee iyyuu hin janajjanti ishii. Yeroo jalqabaatiif 9 moo 8 qabu ani haadha faatee arge. Akkana amalliisii haati faatee. Qoy dhaggeeffadhu maal jette nama meeqa dhiira meeqa jette? Inshaallah 8 moo 9 qabdi. Argitee? Faafu. Ayyoo. Kuni amma ati faatee amma? Haati manaa keessoo maqaa shaangulliitii qabdi. Anatu baasee fi maqicha. Garuu yeroo akkana ilaalanii shaangulliitii qabdi. Ati maal raftuu ati maqaa Yesuus. Soorettiidha. Mataa dhukkubsee warri koometti. Maal raftuu anji? Lubbuun kee haa ba'u. Tanfas. Innaan geemiyyoo qixaati hin qabne dabbara taaptaap godha. Anuuf duuba deebi'ee innaan isin laaftanii maal jechuun? Baay'ee haadha ate waan ofii haadha faatee. Haadha faatee waan inni jedhe dhageessee oozaa. Haati faatee abbaa manaa 8 moo 9 kan qabdu ishee bichaan arge miidiyaa kanarraa. Maqaa na balleessa bakkuma Nasraa jedhee saniif dhufee maqaa na balleessa. Amma maqaa si balleessee dhufe. Hiriyoota xiyya bichaa meeqa of biraa qabdi beektaa? Hiriyoota xiyya bichaa gwaaddanyoota 4 qabdi. Gwaaddanyoota xiyya bichaa martuu jaalalleesiiti dhirseesiiti martinu gwaaddanyoonni ti. Eenyu. Ati yoo kan 100 qabdu beejessuus lakkii ani akkanuma lakkii. Eenyuni oozaa koo eenyuni. Dhirsi keemoo? Jaarsi kiyya meeqaati dhugaa kaadhitti dhugaa na toliin namni. Ka dhugaa mibbaan nagar illam nuuraa takka.
Akka leencoo lama. Salphatu fi reefa dhuufisa jedhe. Hayyee. Dhuguma isaa waamaanchiin lakkaa jira yoo ati jalaa tole jedhe. Unaga no sol qalladaan. Innaan abaaboo guutaa ababaa lama namni garagaraa. Waati kufte. Abaaboo warros guys warros qamariyyaatiya warros guys warros galatooma. Ishis maal jechuu barbaadeeti. Maal nyaadheen kuusu? Ka dhugaa kan dhugatti itti heeruma jedhee amma qopheessin qaba. Maybe akkuma sooluu waliin qoosu akkuma oozaa wajji qoosu nama kamii wajjinu qoosee miidiyaa irra gabbaa malee ammatti laayivii kiyya keessaaf jireenya kan koo keessa kakaa'ee hin jiru. Wayita akkasii dhukkee walirraa kaastan sun waan sun martuu qalliidha. Si jamir asirratti haasoftee asirratti bultii ijaarrattee asirra ijaarsa godhattaati. Okay, asirratti haasoftee asirratti bultii ijaarrattee asirra ijaarsa godhattaa jettee. Isa saanaa isaanii ati dhugaa isaati faaxeefaa ta'anii haasa'an dhugaa seetee dhaggeeffatta. Dhugaa haasawna seetee ati akkasiin nu jedha teettee tab gootaati miskiina koo. Tigirelloom ani dhugaa se'ee tab haa godhu. Ani dhugaa se'ee come on keetii fi kafuufuu. Kayaknya mah duga ada, kayaknya duga ada. Bela amarnya elom, santai begitu kita ketif kafufu kaldi. Asutal temo ada yang kayaknya di situ. Anak dapat terasa. Ane ibsa fi maki dugara. Nanggal cujarri asing jiran wan nama asing jirre ofu barbat wan nama asing jirre kadubbat de hada fate rat hadi dimma wan astirtu bakka ankof kan shemmo ganaadha garee fohaaraadha mana tujaaramaa jira siigalee wanta manni utubaan dhaabamaa jiru immoo utubaa jala biyyee kaasuuf kuffisuuf yaaliin siigalee yoo dandeesse walitti fiduu walitti utubuu yaali waan obboleessi keenya jedhu kana ati sammuu kee keessaan balleessin fuufu. Maarree nuti utubaa dhaabaa jirraanii fi ishii siigalee. Okay, ati reefta naqaata jammarree onneen qaata timaatimii wal goote. Jechuun walla eddee haasofnee tuttureera garuu amma reefu garaa keessa amma reefu afaanii baasnee bakka ijaanii yaadaanii reefu walii galaa jirra. So akkasitti hubadhu. Kottu nu biras akkuma haadha faaxeefaaf taap gochaa turte taap godhinu jalarree taa'iti. Rakkoon qabu dammoo taap lama rakkoon qabu haga dhumaa itti fixadhee humna qabu malaan harka qabu malaan inshaallah taap godha achi biratti miti rakkoon እና ቀልድ መሆኑን ብቻ እያወቅሽ ፉፉ ሳላቅ መጀመሪያ ብትነግረኝ ኖሮ ኦኬ ግን አሁን እሺ ምን ላድርግ ሰምተሻል እዚህ ላይ የሚደረገው ነገር ሁሉ ቀልድ ነው እያሉ ነው ምንም እውነታ የለም ቲክቶክ ላይ እውነት የለም ተብለሻል ሰምተሻል አከሲ ኖ ሁሉም አይደለም ሁሉም አይባልም አከሲ ሶለ አከስምቲ እኔ ጃርቲን isa diddee beekte kan inni janajjanachaa jiru diddeeti kan namaa walirraa amma jaartiin sun diddee ana maqaana xureessee si fudhachuu fedha yookaan si faana haasa'uu fedha sii galee kanaafuu namoota akkasiirraa akka obboleeyyanii ni haasa'in anaa fi inni no obboleeyyan jedhamu hin jiru start tabulaan start no aha akka obboleessaa faana haasa'ee ana faana immoo akka taasoftu laallaa baqa obboleessa jetteetu steeppii gara biraatti ceeta sii galee wanti obboleessa jedhamu warra obboleessa biyya balleesse. Anaafisiin start jenna obbolummaa bichaa walii qabna waan biraa anaafisiin walitti qabanillee hin beeknu tanaan dura waliin beeknu yeroo jalqabaatiif amma argeeni fooloo godheeniira obboleettii gaarii argadha jedheeti ni yaada. Hin argattu. Obboleettii akkana obboleettii namarraa dhoogumaa illee warri meeshin gochaa jirtan afaan keessan qabadhaa garuu.